maskii mangee gudeedamteetti wanti jedhu social media garaa irratti yeroo ammaa kana badhinaan dubbatamaa jira. Maskii mangee eenyu akka gudeeden akkasumas eenyuun akka gudeedamte guutuusaa viidiyoodhaan tokko tokkoon isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Isinis hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin Kam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suuraa Feliidha. Warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan, gochoota ajaa'ibsiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas qophiin arra isiniif qabadhee dhufe kana osoo hin jalqabin dura viidiyoo kana akkuma duraanii like akka gootan kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo arra isiniif qabadhee dhufeettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin turam. Akkuma beekamu maskiin mangee hin gudeedamte jechuudhaan social media garaa kanneen akka Facebook fi social media birootiin dubbatamaa jira. Anis arra oduun kun dhugaa moo soba isa jedhu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Maskii mangee irratti gochi kun raawwatameera moo hin raawwatamne isa jedhu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Warreen maskii hin beekneef maqaan ishee guutuun Maskaram Mangistuu jedhamti. Jalqaba irratti kan isheen beekamtii argachuu dandeesse TikTokiidhaan yeroo ta'u, iddoon isheen itti dhalattee guddatte immoo Booranaa Yaaballoottidha. Haga kutaa 12ttis barumsa ishee achumatti akka barattee fixxee fi Yuunivarsiitii Maqaleetti immoo sooshiyooloojii barattee eebbifamuu dandeesseetti. Maskiin barumsa isheetti cimtu haa taatu malee yeroo Yuunivarsiitii barachaa turte kanatti yeroo cimaa akka dabarsite ni dubbatti. Maskiin sooshiyooloojiidhaan haa eebbifamtu malee ogummaa ማርኬቲንግitiin dhaabbata tokko keessatti ramadamtee hojjechaa turte. የት ነበር የተቀጠርሽ? ጌቱ ኮመርሻል ላይ ማርኬቲንግ ማናጀር ሆኜ ሰርቼ ነበር። ማርኬቲንግ ማናጀር? እና በሶሺዮሎጂ ነው ክላስ የጨረስኩት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ። ሶሺዮሎጂ ተምራ ብቸኛዋ ማርኬቲንግ ማናጀር የሆነችው ተሰጥኦኝ ሳየው ተሰጥኦሽን ስታየው ስገመግመው ወደ ማርኬተር የመሆን እንትኔ በጣም ሃይ ነውና Maskiin hojiidhaaf jaalalli isheen qabduu fi of jijjiiruu akka qabdu akkasumas hojii kamiyyuu jaallachuu fi hojii kamiyyuu akka hojjedhu kan dabarsiise akka kooti jettee dubbatti. Yeroo ijoollummaa isheetii jalqabdee akka ishee wajjin akka jiraachaa turtee fi farsoo, araqee, bordee akka baasaa turanii fi akkasumallee hojiiwwan biroos akka hojjettee guddatte maskiin ni himti. መስኪ ማን ነበረች? ምን አይነት ልጅ ነበረች? ዊ ላይክ አሁን ለሚያውቁኝ ሰዎች ግራ ሊገባቸው ይችላል እውነት ለመናገር ማለት ነው። አስተዳደጌ አሁን ከምታየው ካራክተር በጭራሽ የራቀ ነው። ማለት የራቀስ አያቴ ቤት ነው ያደግኩት። አያቴ ጋር ያደግኩት ያያት ልጅ ቅምጥል ነው ይባላል። አዎ ዊ አያቴ አልቀበጥኩም ይወዱኝ ነበር። የስለት ልጅ ነኝ። ፈልገው ነው ያገኙኝ። እውነት የስለት ልጅ ነኝ እና የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ብቸኛም ሴት ነኝ። አንድ ወንድም ነው ያለኝ። ስራን በደንብ እየሰራሁኝ ነው ያደግኩት እና ዶሮ ምናምን በጣም ልጅ ያለው ነው አያቴ አስተማረችኝ። ዶሮ እንጀራ ሁሉንም ነገርና ብቸኛ ሴትም ስለነበርኩ ይሄ ነው ባል ነገር የለም። መስራት ግዴታዬ ነበር፣ እሰራለሁኝ። ግን አያቴን በጣም ስለምወዳት እሷን ማገዝም ሆነ ከሷ ጋር መስራት ደስ ያለኝ የማደርገው ነገር ነውና እናቴን አልፈልግም ብዬ አስቸግሬ ከቤት እንደወጣሁ ተነግሮኛል። አያቴን በጣም ነበር የምወዳትና እሷ ጋር መኖር ጀመርኩኝ። ግን እሷ ጋር ስኖር ማለት ነው ያልሰራሁት ስራ የለም። ለምሳሌ ከአያቴ ጋር ጠጅ ሰርተናል። ጠጅ ሸጥ ነበር። በእውነት ቦርዴ መባላል። ቦርዴ እኛ አካባቢ ይታወቃል። ቦርዴ ሽታ ቦረና አረቄ ያልሸጥነው ነገር የለምና ስራን በደንብ እየሰራሁኝ ነው ያደግኩት እና ዶሮ ምናምን በጣም ልጅ ያለው ነው አያቴ አስተማረችኝ። ዶሮ እንጀራ ሁሉንም ነገርና ብቸኛ ሴትም ስለነበርኩ ይሄ ነው ባል ነገር የለም። መስራት ግዴታዬ ነበር፣ እሰራለሁኝ። ግን
አያቴን በጣም ስለምወዳት እሷን ማገዝም ሆነ ከሷ ጋር መስራት ደስ እያለኝ የማደርገው ነገር ነውና አሁን ለሚያይ ሰው ሚዲያ ላይ ዝም ብለህ እኔም እንደዛ ነው የሚመስለኝ ቀበጥ አይደለም ቀበጥ እንኳን ቦርዴ አስተዳደጌ ከሃስ ከፈስ ነግረ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኛ አካባቢ ይሄ እንትን አይታወቅም ነበር ቀለም ምናምን አይታወቅም ነበርና የቤት ቀለም ነው ከእንትን እየቆፈረን ነው የምናስተካክለው ቤት እንትን ስናጸዳ ምናምን የነበረው በከብት ምናምን ነገር ነበር እኔ ሳጸዳ የነበረውና አስታውሳለሁ ሁሌ ጣም ማለት ፈልገን ያደረግነው ነገር ነው ስራ ምን እንደሆነ እያየው ያደኩ ሰው ነኝና ደሞ ጎበዝ ስትዋሪ ባይዘው Thank you yeroo ammaa kanattis miidiyaalee garaagaraa illee fayyadamuun beeksisaalee adda addaa hojjechaa jirti keessattuu immoo faaya feenet diizaayinii jedhamu feenet indaaleetiin kan dhiyaatu promote gochuun ambaasaaddarii ta'uudhaan hojjechaa jirti maskiin waan hordoftootaa fi jaallattoota hedduu qabduuf illee namoota biroof akka fakkeenya taatuu fi hojiilee kee gaggaarii illee akka itti fuftu kabajaan si gaafanna kanaan durallee wanta booranaatti mudate waliin ta'uudhaan hojiin isin hojjettan baay'ee kan namatti toludha. kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti maskii mangee irratti oduun sobaa dirqiidhaan gudeedamte jedhu soba akka ta'ee fi gonkumaa dhugaa irraa akka fagaate asumaaniin isinitti himaa akkasumas maskii mangee irratti balaan konkolaataa hamaan irra ga'e jechuun namootni oduu sobaa umtanii odeessitan gonkumaa kaayyoon keessan akka hin milkoofne isinitti himaa namoota aartii oromoo guddisan osoo jajjabeessuu qabdanii oduu sobaa akkasii umuun barbaachisaa miti yoo namni tokko dogoggoree balleesses wal balleessuutti wal sirreessuu wayyan jedham kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti amma TikTok maskii mangee babbareedoon isin affeeram mee ilaallee walitti haa deebinu كنف ይለኛል አያመልሽ ይጎትተኛል አንደኛ ሳማት ፍቅርምዬ ተዘናጋሽ እንደው አንቺዬ ሁለተኛ አንዶክሳ ጢና ጉዳ ጫሌ ዳቱ ጢናት ከናፈን አዳ akkam jirtan mee warina jaalata lakkoobs tokko barreessa warina jibbita lakkoobs lama barreessa adara maramee abello liqee sangaafachuu fi addaan baafachuuf dafa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii suuraa entertainment warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe osoo hin godhin bahuun dhorkaadhaam sababni isaas chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti amma qophii biraatiin wal agarrutti hundi keessanuu nagaadhaan naaf turaa